jenna kaasiliitiya yoo waan sana jenne si nuti tuni nu ajjeesu faate nuti gaggabaaboo kana waan taaneef hin sodaanna ka obbolummaa obboleettiin qabaan sori ifam akka bareedduun naniiftu kaasiliitiya yoona akka waa biraa jedhemu wallahi bareedduun Dubaayii kana keessatti qabdee morma naawutii sinarraa hafu. Okay, durma sodaate malee ati na feeta jechuudha. Akkas akka sheenshiifaa beeku nama beektaati akkaafuu doktora taate. Nagaya. Jira kuna dhugaa akkamii ati dhugaa bari akkaawuntiin kun guddaan jiraa gubate yommaa zanaatu na jaallatta turte bari koomentii kiyya jalaan baatu bareedduuti yanaan jechaa oolta. Durmo. Duri. Messengeraan si dawwalee wal jana beeyna. Messengeraan waliin janne garuu waan ta'e walii saaf ni turre garuu waan janaan geenye. Bakka egaa messengeraan siin barreessee waliin siin jaaladhu jechuudha. An dubartii jedha hunda messengeraan barreessa. Sagalee fa'aa qabee sirba. Viidiyoo fa'aa dawwala. Qaama diree gara fuula duraatti waan jenna kaa. Feesbuukiin qabu kaa fayyadamu. Maaliinis ta'e maali feesbuuk asa duraanii fayyadamtu? Fayyadamuun dhiise jaartitu paaswoordiin harkaa fudhate. Isa kana immoo akkamisuma kennanii siisanii? Kana jalaa dho'ise silkii kilaasii keessa onnoo jedhe. Akkasii dubbiin. Rakkoon jiru bilbila biteessi erga kan ittiin feesbuuka banattu. Gara feesbuuka biraa yoo banee nuna gara fooloo kadhare. Lakki anumatu si goosisa anaafati paaspoortii walitti danna. Achumadhaan messengerii anaafati keessa bulla guyyaa biraa immoo anatu fooloo nama walitti qaba rakkoon hin jiru. Ayyee bakka ta'u. Nagaa qabda akka bira. Dhugaa jira siliiti yaa qaadii baay'ee baay'ee si kabajaa. Qaadii namaatii baay'ee si jaalladha. Umurii keenyaaf haa heerissu siin jira. Wallaahi. Dhugaa rabbi. Baay'ee kana. Baay'ee kana dhugaa. Ani Oromoo maraayyuu hin jaalladha. Oromoon jibbuun qabu. Dammoo addatti si jaalladha maaliif jennaan dhugaa dubbattaa. Beeka ka soba ta'e soba jettaa ka dhugaa ta'e dhugaa waan jettuuf si jaalladha. Okay. Furmaanni maalire? Mashaallah har'ammoo sirraa bareededha maali waansa? Poolisii ta'e poolisii Oromiyaa. Balaan buutee ka Oromoo amma sinii uumatte ka doktora silli poolisii taadhaan sinii uumatte. Poolisii ta'e amma baay'ee tokko natti toleera erga poolisii ta'e. Doktorummaa irraatii gara poolisiitti jijjiiramtani moo akkami? Ajajaa humna addaa Oromiyaa ta'e shufti hojii. Mashaallah jenneerra dhugaa baay'ee bareeda. Maal jetta waraana Oromoo akkatti uffata akkanaa kana diizaayinii kanaan baasafee jira. Ilma? Kan shamaraa kan akkanatti hodhamu hin jiru? Hin bareeda? Hin bareeda baay'ee jaalladha. Si ergisiisu? Na ergisiisi dhugaa si foon kiyya si kennu. Wallaahi. Rabbiin na shaayi. Hin godhattaa? Diizaayinii kana moo kana xiqqoo kanarra jijjiire? Diizaayinuma kanaan. Tole bakka. Maal jettan uummata ergisiisuu? Yoo lafa gattee godhachuu dandeenye. Uummata adarraa rabbi. Dinaa barreessaa. Adaraa keessa naa barreessaa akka naa bitu naa godhaa doktora kana. Erikinu asiitii hin bareeda jechaa jiru akka inni naa bitu godhaa kaa. Ergii fi wallaahi eeletinu ergii fi siin jechuu jiru. Ijoolleen wallaggaa kaabaa malee kaabaa gadaan uffattu lola malee araaraan jaalatanii jedha jiran koomentii jira. Eenyutu akkas jedhe lakkii inni diina Oromootiin akkas jedhe. Warra koomentii tokko jedha. Lakkaani nan uffadha kaamaali ani nama sana ta'uu danda'a ani nama sana ta'uu hin danda'uuti ani garuu hin jaalla illee hin uffa'allee.
Kuni ka araarati bar kalolaati miti ka bosonaan seenanii miti. Araara yoo buufne malee lolaati wanti danda'amaa jiru tokkollee hin jiruuti. Araaruma buufna walii galle. Ayyee tole bakka. Akkami ati mana keessan fayyamaa? Seenuun akkami? Nagaa jirti wallah bareedduu jirti. Shoo baga bareedduu si taani yaa siliki ya qaali. Tole bakka sitti haa tolu lubbu. Ayye qaali kunaaf jiraadhu shee siliti ya qaali.